Garuu akkuma argitan kana kanneen tana isin sila xiqqaadha argaa jirtanii jalqabaaf saayizii jijjiirranna jechuudha. Saayizaa kinoosin imaaja keessa isheenii ni argitanii imaaja keessa isheenna saayizii jijjiirra. Saayizii haala kanaan jijjiiruu dandeessanii lakkoofsa daayirektii bakka kanatti galchuu dandeessan kenna laftiin kanarratti. Garuu otomaatikii haala kanatti jijjiirrachuu dandeenya. Fakkeenya 960 naaf faayidamu. So yoona guddata jee immoo 600 godha. 640 godha. Argitu kanatti jechuudha. Finoo kanaan guddattee jirti. Jalqaba background irraa baasuun irra jiraata. Background sana haala kanatti hin baasa. Kutaa duraa irratti sin argisan irra haala kanaan nuti control L goona. Control L gaafa goonu xiqqoo suutusuutaanii akkanatti gurraacheffannaa jechuudha. Suutusuutaan akkasitti gurraacheffannaa. Laayitii dabalachuudhaaf immoo haala kanaan goona. Ammalleen gahaa miti. Control L ammalleen gurraacheffadheen jira gahaadha. Caalaa ta'uu baatullee ni gahaa. Okay, asuma dhoofna direct qabannee jirra jechuudha. Layer deemna. Max irraa baasna. Max gaafa baafnu gidduutti wanneen hafan kanneen haala kanaan ni xaraganna jechuudha. Haala kanaan suutatti takka takkaan keessaa baafanna. Waan gidduu keessatti hafan laaroota jechuudha. Haala sanii amma kanneen waan fuulduratti hafuudhaan malu xuraatanii bas garuu haala sanii yeroo baafne hin hafan jechuudha. Okay, control I goona haala sanitti nu baha. Okay, jalqabaaf immoo control shift inni gaafa dhoofnu laayerii haarawaa barbaadu jechuudha. Laayerii haarawaa san gaafa baafannee haala kanaan akkas godhanna. Walumaa galattuugaa amma adiitti jiranii. Adii sana immoo bakka kanaan ni kaasna jechuudha. Ersertoolii osoo hin ta'in ersertool kan giddu galeessa jiran isaan yoo qaban hedduu bareedaadha. Fakkeenya leessaati kana bareedaa hunda caalatti akka isii qabachuun irra jiraata. Garuu maawusii keenyaan jalqabaaf haala saniin baasna jechuudha. Hir'ataadha armaan hanga itti qabu ni argitan 25 qaba. Mallattoo kana immoo xiyya kana raayitii godhuu hin dagatina jechuudha. Haala saniin suutaan keessaa baafna. Background dha ulii irraa balleessaa jira jechuudha. Maaliif wanni duraan balleessee ture gahaa miti. Intaloo fi jiddaarrinu waan wal fakkaataniif jecha hedduu naabadee naa tolee hin turre. Okay, ammaani haala sanii walumaa galattu xiqqoo akkanatti hin baafadha. Haala kanaan jechuudha. Fakkeenya waan adii taasisan jala baasaan jira argaa jirtan. Haalli Photoshopidha namtichi gaafa tolchu ni uume malee meeshaa haamtuu qottoo duumaan uumeetuma lafa nu kaa'e malee muka kanatti gaxxamadhuu fi sibiila akkanatti qaradhu nuun hin jenne beeki. Numatti tolchatee lafa kaa'ata malee jechuun baana walumaa galattu. Haala sanii yeroo hundaa haalli Photoshopii sistemii mataa ofiidha yoo hin fidini faayidaan qabu kuni. Sistemii rifeensa jalaattiin xaragangaa duraan haala si'a sadiitti mokkona sin barsiisan jiran fakkaate kan jala deemuu fi kan jala hin deemne gaammoo eeganaaf illee akka jala deemtanii subscribe illee godhaati immoo yoo viidiyoo isinitti toles komentii fi laayikii godhaa haala sanii yeroo wanni haaronni jiraata akkas hin qaqqabu jechuudha. Ani gaa haala kanaan amma akkanatti baasa akkasitti hedduu irratee jiru armaa. Okay, ani amma aalti qabee gaafa muusii mirgaa dhahu haala kanatti naa deebiti. Okay, Xin godha yookiin immoo naannootti naannoo naannaha jechuudha. Haala saniin bakka badee jiru guuttachuuf jechuun baanaa bara. Bakka badee jiru ni guuttadha haala kanaanii fuulli bakka hir'atee jiru. Ammarreen aalti qabee tanan achuma dhaha naa deebitee jira wanni barbaade. Gaafa san haala kanaan jala qabanneeti bakki naannessinuuni arma gaafa isii kan qabannu taate naannahu jala qabachuun nurra jiraata. Gaafa san image gaafa goonu appel image yoon isirra kaasu amma keessatti hafteetti jechuudha.
akka namas iliitti kaaseetti haftee kinoo isin irra hin jirtu gaafa inni sirra kaa'u haala kanatti keessa garagashuu dandeenya. Okay, armatti immoo maalan godhaa asii mana midaaltuudha qabadhee kana yookiin midaala kuleeriin godhaa yookiin midaala ifaadhaan godha jechuudha. Midaala kuleeraa yookiin godhu taate midaala kuleeraatiin gaaraa magariisaatti xiqqoo ammas kanatti haala kanaan jechuu fakkeenya walumaa galatti ifa ittiin barbaannutti yookiin immoo haala ittiin barbaannu irra godhachuu ni dandeenya jechuun baanaa wal haala ifa midaala haala kanatti argaa jirtanii miti haala kanaan akkasitti midaalachuun danda'a jechuudha. Ootiis taniin booda siif godhannaa keessa garagalchinaa jechuudha. Walumaa galatti garuu ani godhuun barbaanne ammaaf meesh visibiliin godhaa haala saniin waan akkasitti viidiyoon yoo isinitti tole laayikii fi komentii yookiin immoo sabiskiriptii gochuu hin dagatinaa. Immoo yaada qabdanuu wanni isinitti toliin soo jiraate komentiidhaan ibsachuu ni dandeessanii. Walumaa galatti jiraadhaa isin jechuu barbaada.